Doofummaan akka gowwummaa miti. Gowwummaan bakkaa fi akka haasaa nama wallaalchisa. Doofummaan ammoo ija jabeessa nama godha. Dubbachuu malee dhaggeeffachuun akka jiru nama jalaa dhoksa. Barreessuu malee dubbisuunis akka jiru doofaawwan biran jiru. Durdur namoonni warraaqsa barnootaa qabsiisan doofummaa jechuun barreessuu fi dubbisuu wallaaluudha jedhaniitu xiiqii doofummaa injifachuu ilmoo namaa keessa ta'an. Amma garuu dubbiin akka yeroo sanaa miti. Doofummaan dhimma barreessuu fi dubbisuutiin hin ibsamu. Sababni isaa ammoo doofaa baay'eetu barreessa. Doofaa baay'eetus abba caadaa beeka. Hiin doofummaa ammayyaanni guddaan akka sana miti. Doofummaan maatii, hiriyaa, biyyaa fi hawaasa ofii kabajuu dadhabuudha. Xiyyeeffannoo dhuunfaa argachuuf wantoota eeggatamuu qaban utuu hin eeggatiin jiraachuudha. Doofummaan gad of qabuu tasgabbaa'uuf gochuu dadhabuudha. Doofummaan akkaataatti jiraatanii fi akkaataatti wal kabajan wallaaluudha. Kana qofas miti. Bakka ija jabinni hin barbaachifnetti ija jabaachuudha. Walumaa galatti bu'uurri ammayyummaa gitaa fi qixa ofii beekuudha. Ija jabina ija hamaa keessa nama galchuurra ija laafina xiyyeeffannoo nama oolchuu wayya. Adaraa bakkuma jirrutti haa tasgabboomnu. Amantiin akkaataan jireenyaa fi dhimmi dhuunfaa kamuu kan abbaati. Waan nu hin ilaallanne laaqnee doofummaa ofirratti labsuurra waan nu hin ilaallanne irraa of eeggannee dhokachuu nuuf fayya. Kun Giddoo Baayogiraafiidha.